kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokkotti ni amanna. Amin. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከንልማ ከናፉረ ቁልቁሉ waaqayyo tokkotti ni amanna. Amin. waan hundumaan dursa waaqayyo gooftichi gooftotaa mootichi moototaa hundaa kan qabu hundumaas gochuu ni danda'u. biyya keenya naannoo keenya jireenya keenya nagaa taasisee fagoo dhiyoodhaas funyoo isaa funyoo jaalalaan funyoo isaa funyoo hafuura qulqulluutiin harkiseen waamee maqaa hangafa ergamootaa qulqullicha Mikaa'eliitiin mana isaatti argamnee dubbii sagalee isaa dubbii fayyinaa dubbii jireenyaa barannee akka ittiin fayyinu jaallatee sana waame. isa walitti nu qabe maqaan waaqayyo waaqa abbootii keenyaa maqaan waaqayyo waaqa jiraataa bara baraa kan sodaatameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. kabajamtoota abboota koo tajaajilan kan na fakkaattan kabajamtoota abboota ija waaqayyo kan taatan luboota kabajamtoota qaasaa garaagaraan hojii mana waaqayyo akka hojjettaniif waaqayyo kan isin filatee hojjechaa jirtan kabajamtoota maanguddoota biyyaa abbootii harmootii kabajamtoota dargaggoota kabajamtoota daa'imman hundumtunuu waaqayyo abbaan keenya kan jaallate kan jaallattani waaqayyo abbaan keenya ulfina kan kenneefis ulfina kan laattani mana galgalaa mana fayyinaa kana keessatti karaa dheeraa deemuuf jirtan sanaatiif galaa qopheeffachuudhaaf kan argamtan hundumtuu maqaa waaqayyootiin akkam bultanii. Ameen. maqaan waaqa keenyaa lafa kana hanga samiitti ba'aa biiftuutiin hanga lixa isheetti kaabaatiin hanga kibbaatti uumama isaa hundaa biratti bara baraan kan sodaatameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. kadhannaan haadha waaqayyoo kan dubaroo Maariyaam eegumsaan ergamoota waaqayyoo waadaan tolootaa wareegamtootaa raajota barattootaa arjummaan uumaa keenya sillaasee hunda keenya wajjin haa ta'u. akka jaalala waaqayyootti barumsa nuyi ganama kana waliin barannu akkuma beekamu harrigaa guyyaa 27dha. guyyaa fayyisaan addunyaa uumaan keenya Yesuus Kiristoos itti yaadatamu waan ta'eef barumsa dhimma isaa wajjin wal qabatu kana waliin barannaa waaqayyo nu haa barsiisu. mata dureen barumsa keenyaadha ifa kee dhugaa kee nuuf ergi kan jedhu ta'a. ifa kee dhugaa kee nuuf ergi jecha kanaa abbootiin keenya raajonni duraan dursanii raajaa kan turanidha. keessumatti mootichi Daawit maqaa faarfannaa isaa 42 yookaan 43 lakkoofsa 2 haga 3 irratti maal jedha? ati waaqa kooti, ati humna kooti, maaf na dhiiftaree? dhiironni koo waan na dhiphisaniif yeroo hundumaa gaddaan deddeebi'a. ati ifa kee naaf ergi, ati dhugaa kee naaf ergi. inni immoo dhufee gara iddoo isa qulqulluu ta'e sanatti gara iddoo bultoo kee sanatti na geggeessi akka na galchuudhaaf jedha. dubbiin kun sagalee raajiiti. dubbiin sagalee raajiin kun abboota keenya irratti du'aa murtaa'ee kan ture sun du'aa sana jalaa ba'uudhaaf ifni waaqa biraa yoo dhufe malee dhugaan gubbaa samii irraa yoo dhufe malee harka diinaa keenya jalaa miidhaa diinaa jalaa ba'uu akka hin dandeenye miidhaa diinaa jalaa gadda diinni nurratti ta'e sana jalaa ba'uudhaaf immoo ifni waaqa irraa dhufuu qaba. dhugaan dhufuu qaba. dhugaan kun immoo dhufee nu geggeesse gara iddoo murtoo isaa isa qulqullummaa sanatti akka nu geessuudhaaf jedhee kan raajamedha.
Egaa dhugaadhumatti amma waa'ee kanaa utuun sinitti himin fuula dura mee waa'ee tsoomaa turree waa'ee tsooma raajotaa kana laachiseen ergaa gabaabduu ergan sinitti himee booda gara mata duree barumsa keenyaatti deemina. Maaliif jennaan mata dureen barumsa keenyaa kun waa'ee tsoomaa turree fi waa'ee guyyaa tokko booda amma ayyaana gannaa jennee ayyaana dhaloota gooftaa jennee kabajachuudhaaf kan deemu sanatti kan nu geessu waa'ee isaatiif kan raajame waan ta'eef mee duraan dursa waa'ee tsoomaa isa turre waa'ee tsooma raajotaa kanaa wajjin waliin qabanisnee waa waliin ilaalla. Waaqayyo nu abarsiisu. Eenyu nu abarsiisu? Waaqayyo nu abarsiisu. Yaa Waaqayyo nu barsiisi jedhaaka. Amiin. Waaqayyo abbaan keenya iccitii isaa isa fagaatee jiru naaf dhiyeessee arraba korranaa kaa'ee isa dhaqatee jiru iccitii isaa naaf ibsee hiikii akkan sinitti dubbadhu isin immoo waanan sinitti dubbadhe kana salphaatti hubattanii akka ittiin jiraannu hundi keenya Waaqayyo isiniif immoo laphee niidiyaadhaa qabanii laphee hunda keenyaadhaa Waaqayyo nuuf haa banu. Amiin. Egaa dhugaadhumatti tsoomii amma tsoomii gannaa tsoomii raajotaa jennee tsoomaa jirru kuni sababa baay'eedhaaf tsoomama. Dhoksaa baay'ee qaba. Iccitii baay'ee qaba. Utuu gara sana dhaqiin fuula dura garuu hayyuun mana kiristiyaanaadhaa abbaan yeedaloo mana kiristiyaanaa keenyaa qulqulluu Yaareed waa'ee tsooma kanaadhaa bifa sadiidhaanii tartiibessee waa kaa'ee jira. Innis muddee torbaatii haga 14 yeroo hin jiran yeroo lallabaa jedhee kaa'e. Amaariffaan zamana sibkat jedhee kaa'amee jira. Maal jennaan waa'ee raajonni fagootti arganii waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lallabaa kan turani, dubbachaa kan turani, hawwaa kan turani, kan turan caalaa katabanii kan nuukaan waa'ee isaanii kan lallabamu kan barsiifamu waan ta'eef akkana jedhanii kaa'anii jiru. Kan lammataa muddee 14 haga muddee 20 immoo yeroo ifaa jedhanii kaa'an. Zamana birhaan jedhan. Ifa kee nuuf ergi. Ifi kee dhufee nu haa fayyisu. Ifi kee dhufee dukkana addunyaa kana golgee jiru. Dukkana lubbuu keenya golgee jiru. Jireenya keenya golgee jiru nurraa haa balleessuuti jedhanii hawwanii waa'ee ifaan qabanii waa'ee Kiristoos dhufaatii isaan lallabaa turan gara kakuu moofaa keessatti seera lapheerraa kaasanii jechaadha. Egaa inni sadaffaan immoo muddee 21 kaasee haga 27 arraa kanatti yeroo jiru yeroo tiksummaa jedhama. Zamana noolaawwee jedhama. Warri ganama dhaabattanii yeroo sirna qiddaasee yeroo qaddasamaa ture wangeela dubbifame yoo dhageessanitu ta'e waa'ee tiksummaa yookaan waa'ee tiksee gaarii wangeela Yohaannis boqonnaa 10 irratti kan barreeffame waa'ee isaa dubbachaa turan jechaadha. Egaa tiksee gaariin anaadhaa jedhee gooftaan keenya akkuma barsiise waa'ee tiksummaa kana wanti kun sadanuu qulqulluun Yaareed torbeedhaan gargar qoodee kaa'e kun waa'ee gooftaa keenyaa waa'ee Yesuus Kiristoos waa'ee Madaaniyaalem Kiristoos waa'ee isaa kan kaa'amedha jechaadha. Egaa tsoomiin raajotaa kun yeroo hundumaa kan inni eegaluu qabu walakkaa ji'a sadaasaati kaaseeti. Yeroo isiniin jedhu sadaasi 14 nyaatamee sadaasi 15 hundumaa tsoomii. Namoonni baay'een garuu yeroo ji'a tsoomii kana keessaa maal godhu 15 nyaatamee 16 kaama kan jedhan jiru. Ol falmiin hin ta'a. Keessumatti baran 14 sanbata duraarra oolee 15 sanbata guddaarra waan ooleef maal tsoomna sanbata guddaa kan jedhan jiraachuu danda'u kaayoo. Yookaan ammoo abbootiin tokko gara nyaataatti uummata kana geessanii tiksee gaarii ta'aniitu jiranii tiksummaa isaanii gara nyaataatti gara dhugaatiitti akka namoonni taasisan kan godhan jiraachuu malu ta'a. Garuu tiksee gaarii yoom taanayyoo gara nyaataatti uummata isaa yoo gara nyaata foonitti oolota isaanii geessu gara nyaata lubbuutti malee. Maaliif jennaan
kitaaba mana amantaa keenyaa waa'ee xoomii irratti seeraan tumamee jiru Fitaa Nigistii yookaan immoo Fitii Afuuraa keewwata 15 lakkoofsa 189 irratti akkana jedhee xaafamee jira. Yeroo hundumaadhaa xoomi raajotaa walakkaa ji'a sadaasaa irraa kaasee itti fufuu qabaa jedha. Waa'ee xoomii irratti immoo olfalmiin gaafa dhalatu kirikkirii gaafa ta'u gara xoomiitti caalsifadhaa malee gara nyaataatti hin caalsifatinaa jedha. Kannaa qalbeeffadhaa yoom taanaa yoom isin amantoonni barsiisonni keessan gara nyaataatti goraa isin jedhe gaaffii gaafadhaa. Tole hin jedhinaa. Maaliif jennaan abbaa sirriin tiksee sirriin hojjetaan hafuuraa gaariin gara xoomiitti geessa malee gara nyaataatti hin geessu waan ta'eef. Tokko karaa adda biraa isa fooniirra isa lubbuu caalsifadhaa jechuu qaba waan ta'eef. Maaloo gaariin tiksee gaariin abbaa gaariin dhimma lubbuu namaadhaaf dhimmee kan hojjetu gara lubbuutti caalsifadhaa jedha malee gara foonitti caalsifadhaa hin jedhu. Maaliif jennaan amma foonni keenya bareedaan kun ulfaataan kun utuu lubbuun keessa hin jirre maal jedhama? Maal jedhama? Reeffa jedhama miti. Du'aa, raqa, aja'aa jedhama. Kanaafuu foon kana maaltu sochoosaa jira jechuudha? Lubbuu. Kanaaf lubbuun fooniif qoricha waan taateef kan lubbuutti caalsifachuu qabna malee kan foonitti caalsifachuu hin qabnu. Abbaa gaariin tiksee gaariin akkana jedhee barsiisa. Kan lammataa tiksee gaariin isaarraa utuu hin taane isa borii barsiisa. Inni boriidhaa kan abdatan, inni boriidhaa kan caalu waan ta'eef. Tiksee gaariin kan yeroorra kan barabaraa caalsifadhu jedhee barsiisa. Amma jireenyi nu jiraannu jireenya yerooti. Inni lubbuudhaaf jennee hojjennu garuu kan barabaraa kan ittiin mootummaa Waaqayyoo keessa jiraannu. Kanaaf tiksee gaariin akkana jedhee barsiisa. Kanaaf waa'ee xoomii kanaa akkanatti hubachuun gaarii ba'eessa taa'echaa. Kan lammataa xoomiin kun xoomiin amma nuyi xoomnee arragaa guyyaa borii booda hiikuudhaaf deemaa jirru kuni sababa inni xoomamuuf yoo xinnaatee sababa gurguddaa ja'a qaba. Sababa gurguddaa ja'a xoomama. Sababa gurguddaa ja'a kana keessaa amma ganama kana yoo Waaqayyoon nuuf hiyyame mee waa sadii ilaalla. Wanta xoomaa turreef iccitii isaa maal akka ta'e beektu sina yaadachiisu. Ni jalqabaa xooma addaam jedhama. Xooma addaam. Maaliif xooma addaam jedhame? Addaam namni jedhamu kun abbaa keenya jalqabaati. Hewaan immoo haadha keenya jalqabaati. Xoomiin kun xoomi isaanii jedhamtee waamamti. Maal iccitiin isaa yoo jettan Waaqayyo gaafa sanbata guddaa tokko jedhee waa uumuu jalqabe. Aga gaafa jimaataatti gosaan waan 22 uume. 22 irratti inni uume kun garuu uumama addaa, uumama kabajamaa, uumama bifa Waaqayyoon, harka Waaqayyoon, fakkaattii Waaqayyoon kan qabudha. Addaam jedhama. Maaliif kana godhe jettan wanta addaamiidhaaf barbaachisu duraan dursa qindeessee qixeessee edda guutuu taasisee booda qophaa irratti nama kana uume. Namni kun gaafa uumame dargaggeessa waggaa 30 ture. Nama kana gaafa guyyaa 40 mucummaa laatee fi ayyaana laatee fi eebbaan guutuu taasisee gara Gannata Edenitti geesse. Namni kun Gannata Eden keessa guyyaa 7 gammadee qofaasaa jiraata. Guyyaa 7 booda Waaqayyo akkana jedhe namni kun qofaa jiraachuun gaarii miti. Gargaartuu isaa fakkaattii isaa isaaf uumuu qabna jedhanii Sillaasee uuman dhaqanii Addaamitti hirriba buusanii cinaacha isaa bitaa keessaa lafee 2 miti 3 miti tokko fuudhee iccitiin isaa dhiira tokkoof dhalaa tokko dhalaa tokkoof dhiira tokkotu barbaachise kan jedhu seera tumuudhaaf jecha edda sanaa booda fuudhee lafa gaafa ittiin Addaamiin tolche maqaan iddoo sanaa
endaa yookaan qaraanoo jedhama achitti geesse biyyooma addaam gaafa sanaa itti buute gaafa guyyaa 80ffaa booda isheefis ayyaana baay'isee mucummaa laatee fi eebba laatee suga laatee fi gara addaamitti geesse. Gaafa ture addaam hin gammade kuni lafeen ishee lafee qorraa fudhamte foon ishees foon qorraa fudhamte qaama koo keessaa narraa argamte kanaaf maqaan ishee nadheen haa jedhamtu jedhee maqaatti moggaase jedha. Waan an dubbadhe walii galasaa matsaafa Kufaalee boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasee seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 kaasee agarra jechaadha. Waan an deemaa jiruuf maaliif soomii addaam jedhamee kan jedhuuf itti mudhaaf deemaa jira. Dubbiin hundee isaarraa kaasanii bushaan immoo burqaa isaarraa kaasanii yoo gudduufatan namatti tola waan ta'eef dubbiin immoo namaa gala waan ta'eef jechaadha. Mee gamanumaan garuu waa'ee addaami waan tokkon si gaafata. Maaliif lafee sana miila jalaan fuudhe yookaan mataa keessaa maan fuudhe? Maaliif mudhii ishee yookaan walakkaa qaama isaarraa maaliif fuudhee? Naa qabadhaa deebisaa booda si gaafata. Naa qabadhaa si booda si gaafata deebii kanaadha. Beetti yaada isin immoo deebisaa garuu gabaabaadha. Olaantummaaf gadaantummaan isaan gidduu akka hin jiru. Qaama isaa akka isheen taatu. Isheenis osoo taakiyaa fudhatee innis caalaa itti. Tumilla kiyaa fudhatee immoo itti naangadi jedhanii immoo ture. Akka akkas hin jenneef lamaan isaanii qaama isaanii ta'anii ol kabajanii ol dhagaanii akka waliin jiraataniif akkana godhu. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Kaayyoon barumsa koo achi miti. Amma gaaddaamiif waan gennata kana keessa waliin gammadanii gaafa jiraachuu jalqaban Waaqayyo ajaja tokko isaaniif kenne. Ajajni isaanii kenne maaliif? Ilaa kana hundumaa nyaadhaa. Garuudhaa biqiltuu kana nyaatina. Maqaan biqiltuu kana biqiltuu balas jedhama. Kana nyaatanii jennaan du'aadhu nyaatinaa kana jedhee Waaqayyo ajajatti laata. Jalana amma biqiltuun kun summii qabaatee miti. Kan isaanitti summii ta'u maalidha jechaadhaan ajaja kanaan. Alee Waaqayyo wanta uume hundumtuu gaarumaadhaaf uume Waaqayyo. Haa ta'u garuu waan Waaqayyo uume hundisaa immoo nama sin fayyadu. Kan nu fayyadu jira, kan nu fayyadu jira. Kan nu eeyyamame jira, kan nu hin eeyyamamne jira. Adda baasanii kana beekuunis waa tokkodha. Maaliif jennaan hundumtuu eeyyamamaadha jennee waraabessa hin nyaannu. Hundumtuu eeyyamamaadha jennee har'a hin nyaannu. Wanta nu nyaannu, wanta nu nyaachuu qabnu adda godhee nu uumeera. Garuu waan Waaqayyo hundi isaa gaarummaadhaaf. Uume gaafa raatee booda hundi isaa gaarii ta'ee jedhee Waaqayyo akkuma dubbata. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Amma gaaddaamiin waan seera Waaqayyo isaanii ture kana dhaga'anii hojiirra oolchanii waggaa 7 ji'a tokkoof guyyaa 17 jiraatan. Guyyaa kana booda gaaf tokko addaamiif gooftaa hundumaa uumama hundumaa irratti akka inni maqaatti moggaasu kennaan kanaas ni kennameef. Seera uumamaa boqonnaa 1:27-28 irratti arguu dandeessa. Gooftaa hundumaa biiftuu kanaa gaditti akka inni jedhu. Uumama hundumaadhaan akka hojii isaaniitti kan maqaatti moggaasu akka ta'e hundi keessan ni beeku. Gaaf tokko uumamni kun gara addaam dhaqanii maqaa moggaafamanii galata dhiyeessanii fi gaafa deebi'anii galan addaamiin akkana jedhanii aladhu nu nyaadhu elmadhu nu dhugi gooftaa keenyaa moggaasaa maqaa keenyaa gaafa jedhanii addaam eebbisee lakkisaanoo Waaqayyo kana nyaadhu naaf kenneera jedhee eebbisee gadhiise. Yommuu kana burraaqaa utaalaa gammadaa deemu turanii seexan nama jaajiin inni gaafa sanbata guddaa uumamee gaafa roobee osoo dhufe maal argattanii akkas gammadaa deemtutti jedhe. Kuma abbaa keenya addaamiin akkana jennaan akka nuun jedhe nu eebbisee gad nu dhiise kanaaf gammadaa deemnaa gaafa jedhan namicha kana akkam godhachi keessaa baasu laata jedhee yaadee ofiisaa fungaa of fakkeessee kokkisaa of fakkeessee uumamni kun guyyaa baraa yeroo isaan gara addaam dhaqan uumama kana keessaatii bareedduu kan taate bofatu. Gaafa sana boof miila afuriin deemti. Miila afuriidhaan deemti. Uumama kana keessaa ishee bareedduu ishee cululuxxuu dibata tokko malee akkasittiin Waaqayyo bareechee uume kan karaarra taa'ee eegee ishee dasta'ee gammachiisee ishee baatee namaa dhummoo jedhee yeroo isheen baattu foon isheetti galee dhaqee addaamiif waan hin dogoggorsu. Foon bofaa uffatee
afaan qofaan haasa'ee kan waaqayyo hin nyaatinaa jedhe nyaadhaa jedhee nyaachise akka isaan seera waaqaa cabsan akka isaan waaqaa wajjin wal lolan akka isaan beelata keessaa argataman. Murtiin kun immoo ijoollee isaanii irratti akka ta'u ta'e Addaam beelata keessaa hin bahe. Namni beektu waan ta'e kan irratti argamu fadha. Namni waa'ee kanaa beekne. Addaam mee edda mee boodessa qoratee eessa jiraata? Tulluu qulqullicha kan jedhamu gubbaa dhaqee gannata keessaa ari'atamee qullaa ta'ee waaqa dura dhaabachuu dadhabee sodaatee dhaabotee beela'ee eegotee kan galeessan beeke. Dhaqee tulluu qulqullaa gubbaa irratti ergamoonni buusanii deebi'an. Wanti nama dhibu garuu waaqayyo arjaa garanaafis kan koo dhaga'uu diddii kan daabiloos dhageesse jedhee leetuutti hin gaddin gogaarraa uffata ittoo uwwisee gannata keessaa baase. Kan nama dhibu uffannaan sun eessa akka jirtu manni kiristaanaadhaa beekama. Uffannaan gaafa sana Addaamii fi waan gogaarraa uffatanii ba'an sun arra eessa akka isheen jirtu amma yoomitti akka isheen turtu maal gochaa akka turte manni kiristaanaan barsiisa. Waaqayyo gara laafis amma kanaadha gaarummaan isaa galanni maqaa isaatiin haa. Egaa tullucha qulqullaa gubbaa gaafa jiraatan bineensonni kaleessaa Addaam maqaatti moggaase gooftaa koo jedhanii gugguufanii qaladhu nyaatu jedhanii amma nyaachuun itti gamanii maaf yeroo laamaa cabsite jedhanii yeroo tokko jirana yeroo ni waaqayyoon gaddisiifnu seera waaqaa cabsinu harme saawwati elmattu gaanfaansi jibatti si'iitti qodaa sirkaa beeksisa cabsiti abbayee sangaan ittiin qottu si jibata si ajjeesa si waraana waan akkasii dhageessanii beektanii yeroo nu barbaadu yeroo ni waaqaa wajjin hariiroon keenya adda ba'u waan kaleessatti fayyadaa ture diina nutti ka'a. Sareen mana keenya keessatti nu guddifne maraattee nu ciniinti. Waan kaasuun hin danda'ama. Jara namaaniif jedha yaada yeroo waan akkasiin kaleessa sin tajaajilaa ture deebi'ee sin miidhuudhaaf ta'u sin biraa waan badatu jiru. Addaam bineensonni kaleessaa nyaachuudhaaf itti gaman lafa itti haadhan itti bookkisan Addaam hin gaddu. Beela'ee hin eebote hin dhaabote qullaa ta'e waan ta'e yommuu kana waa tokko murteeffate maqaa kee iddoo kan fakkaatu jennat uumaa koo abbaa koo eebbisaa koo nyaachisaa koo sornaa koo waaqayyo maqaa kee fanname jedhee Hewaan reebee biraa amma qofaa ta'an seexanichatu tasaa akkana godhe akkana si godhe wajjin jiraata jedhe amma immoo qofummaan irratti yommuu kan ergamaan waaqayyo qulqulluu Gabriel dhufee akkana jedhe Addaam maaf haadha manaa kee kana ariita qaama kee kana maa ariita dhaqiitii fidhi gosa booddee immoo karaa ishee waaqayyotti araaramtaa jedhe karaa ishee waaqayyotti araaram maal jechuudha amma dubbiin kun karaa dubaroo Maariyaamii jechaadha. Naa qabadhaa boodatti dhufna waa malee tuqaa jirani. Inni kan biraan yeroo inni hiikoo kun araarsitu koo maaliif rakkistu kooti malee gaafa inni jedhu gaafa uumaa rakkatinuma. Waaqa biraa deebiin argattu. Iddoo keetti hin deebitu. Bara baraan rakkina irratti rakkinni sii dabalamaa deema. Namni yoo dhiifama namaa godhee yoo abbaa wal wajjin araaramee yoo waaqayyoon kadhatu waaqayyoon dhaga'an malee qiimii qabatanii halluu qabatanii kadhatanii waaqayyoon dhageeffachuun hin danda'amu hin rakkatini gaammoo jedha. Dubbiin hin galteef dhaqee barbaadeef jedhu. Meetu dubbannoo harmooti abbooti wal loltanii haadha manaa manaaretanii jettu. Beektu laata? Ofiin galte moo dhattanii jaarsummaa baastanii fidde. Ilaala dubbiin kun achuma dhufte. Sagaafa sanaati garuu isin waliin lolinaa yoo wal loltanii hongeelaan araaramaa dubbiin isa kana. Yoo walitti haartanii wal daldalsiiftanii wal loltaniyyuu utuu dhiifama waliin godhin haduun sin irraa lixin jedha dubbiin sagalee Waaqayyoo Efesoon 4:26 lafa araarfadhaa jedha. Kiruun bubbulte lafee taate waan ta'eef. Waaqayyoon waa gargaaru. Kanarraan kan ka'e Addaam amma gaashee sana araarfatee ammoo waa mari'atan. Maal mari'atanii kottu akkana goonaa. Atis ansii dhiisi atin naa dhiisi.
jedhanii edda waliin mari'atanii booda guyyaa 40 mucummaa argadhee gadata galee ture. Dargaggeessa waggaa 30 ta'ee uumame gaafa guyyaa 40 mucummaa ayyaanaaf eebba waaqayyoo fudhadhee gara gennataa seene. Gammachuun an jiraachaa ture. Deebi'een dhabe kottu guyyaa 40 akkana futamu annee bishaan keessa ufawwaallee waaqayyoon kadhannee biyyattii deeffannaa. Mucummaa sana deeffannaa jedhee Addaam Subaa'eedha. Inni karaa gararraa ishiin karaa gajjallaa mormaa gadi bishaan keessa ufawwaalanii Subaa'ee jalqaban. Listaa isaanii jalqabaa ture. Yeroo isaan guyyaa 38 ta'an guyyaa 40 guutuudhaan lafa gaafa seexanni abadaajiin kun hin dhufe. Maal fakkaatee dhufe? Hangafa ergamootaa ergamaa ifaa fakkaatee dhufe. Gara isaanii dhufee booda Addaam gammadi. Kadhannaan keessi dhaga'ameera. Ishee guyyaa lamaaf immoo waaqayyoon sii guute jedheera. Kottu iddoo keetti deebii jedhe. Matuma 40 jedheen seene. 40 kana xumure malee hin bo'u jedhee jite. Addaam hubataa. Ammoo garee waan itti naannee yaa Yohaan abbaan manaa kee kun hin dhaga'u. Waaqayyoon arjaa dhiisaan ishee guyyaa lamaatti sinii guuta jedheera. Kottu ba'ii jennaan jedhe yoo si dhagaate kottu mana itti mii jedhe. Eenyudhaan sinii jenne akka ijaaru. Yaadadhaa jarana har'umallee taanaan biraa namneen. Waan gurra namatti tolu gaarii fakkaatuun garaa warra garraamotaa hin goyyomsaa jedhe saafamee jira. Roobee boqonnaa 16-17 irratti. Seexan nama ajaa'ib. Seexanni diinni keessa hin jedha. Waanuma gurra namaatti gaarii fakkaatu, nama gammachiisu fakkaatu, nama dastoo fakkaatu garaa warra garraamotaadhaa. Ni dogoggorsa. Of eeggadhaa nuun jedhee jira. Of eeggadhaa har'as. Ani ergama waaqayyooti jedhee ergama waaqa miti. Waaqa bira ergamee kan dhufe miti. Dhiiga uffatee dhufe waan gurra namaatti tolu gaarii fakkaatu dubbatee waaqayyo miti of eeggadhaa. Kunoo sobaa isaanii guyyaa lama bisee. Ati eenyudha jettee gaafa ishiin gaafatu? Ana hangafa ergamootaa qulqulluu Gabreelidha jedhe. Garuu eenyudha? Daabiloosi. Yaadadhaa lammaffaa Qorontoos boqonnaa 11 lakkoofsa 13-14 irratti ergamoonni dukkanaa, ergamoonni badiisaa ergamaa ifaa fakkaatanii dhufanii nama goyyomsu nama dogoggorsu jedhe. Of eeggadhaa asirratti. Biyyi lafaa baay'ee kanaan manca'ee jira. Warri hubannaa hin qabne dhoksaa kitaaba qulqulluu maalummaa seexanaadhaaf adeemsi isaa hojiinsaa akka inni of jijjiiruu danda'u warri hin beekne baay'ee isaanitti hin dogoggoraa jiru. Akka hin dogoggorre of eeggadhaalee raawwadhaa dubbii amantii cimaadha. Inni waan barbaade fakkaachuu danda'a. Barbaade leenca fakkaachuu danda'a. Barbaade harree fakkaachuu danda'a. Barbaade dukkana harkanii fakkaachuu danda'a. Barbaade waan gaafa qabu fakkaachuu danda'a. Barbaade waan gaafa ergamootaa fakkaachuu ni danda'a. Waan tani fakkaachuu dadhabuun jiru. Amma gaatii eenyudha jettee gaafa isheen gaafatu hangafa ergamootaas gaafa jedhu bishaan sana keessaa baate subaayee addaan cabsitee baate maal taate ati adda baastee nu banne inni kun hangafa ergamootaa qulqulluu Gabreelidha jette. Maa baate jedhe waaqayyo dhiisaan arjaan si dhiiseera jedhe. Kanaaf erga waaqayyo dhiise isa guyyaa lamaanitti hin lakkaa'u jette. Yeroo baay'ee waan gaarii hojjennee xumura jala gaafa kiyyootti galla. Dadhabnee kufna. Soomnee gaafa hiika jala keenyu galgala hindaaqoo qalleetti balaskara danda'a. Agartanii? Sirnaa kun sirna miti kun hiikameera waan sirra dhibachiise. Galtanii nyaatanii hiikame malee qabame miti yoo. Agartanii jalana gaafa wazeemaa jalatti qalaniifa balaskara dhabu. Kaanin malka utuu qiddaaseen hin bahin utuu waaqayyo si haa hiiku hin jedhin gochuun gaariidha. Har'alee ni biraa namni. Basalee yeroo qoma faasikaa keessa namoota baay'ee dogoggoru. Hin dogoggorin as hin galu. Bushaanatti sin jalaa dhaqasin baay'ee dhabdansa. Akkana godhe hin baasa. Fuudhee ka'e gennatattan sin geessa jedhee fuudhee ka'e asii gadi fuudhee ka'e. Isaan achi nu geessa si'anii dukkaneef asii gadi geessee kallattiin dhabiiftuudhaan ga'ee kallattii gennataa jalaa balleessee akka isaan lammaffaa gaabbiin gadi taasisee ani amma eenyuudhaa jedhe. Amma immoo of jijjire dukkana uffate gaanfa baafate bifaan biraa fakkaate afaan isaa keessaa adutti ba'e amma ni eenyu ba'e.
silaan gafar gamootaa qulqullicha Gabrieliin jenneati. Lakkaan diinuma keessan sajjal qaba foon bofaa uffadhee afaan bofaa naasa'ee gannata keessaa sin baase amma subaa'ee galtanii akka hin deebineef anatu kana si godhe amma waa tokko duwwaa waadaa naa seenaa jedhe. Maalinni waadaa sii seenna garatti baanu hin qabnu waan goonus hin qabnu waadaa sii seenna yoo waadaa sii seenne rakkoon keenya nu salphataa ba'ee jedhan. Eeyyee gaafa isaan jedhan akkana godhaa. Dhagaa ibina baradii lama soofii fidee an garbicha daabiloositi jedhaa mallatteessi addaa an immoo garbitti daabiloos jedhinaa mallatteessittiin jedhe. Waan rakkoon isaanii fooyya'e dhaqii allayyaa gadi fagoo sana keessa waan ba'an itti fakkaatee dhagaa lama kanarratti firmaa farramaniif. Maal kan jedhu mucaa daabiloos garbicha daabiloos garbittii daabiloos kan jedhu mallatteessaniif. Mallattoo isaanii kana fuudhee tokko galaana Yordaanos maddi isaa tokko gadi siqee bakka lamatti gargar hirama lafanni olitti bu'uu keessa dhiqee owwaala tokko. Isa tokko immoo dhadheessi wal keessa owwaala. Gaafa sanarraa kaasanii addaa dhufeewaa garbicha daabiloos garbittii daabiloos mucaa daabiloos intala daabiloos jedhama. Baay'ee nama gaddisiisa. Addaan achi keessa taa'e garatti ba'uu dhabe allayyaa gadi fagoodha. Yemmuu achi keessa taa'u hin boo'e waan nyaatu hin dhabe waan dhugu hin dhabe waan irra rafu hin dhabe sila iddoo qananii gaariitti guddateera tureera. Amma garuu hin qabe. Yeroo inni boo'u qulqullaa Gabrielii simbirrootaan akkas jedhe. Baan keessan gooftaan keessan addaa kuna waan nyaatu dhabee boo'aa jira. Mee biqila mukaa kana qeensa keessan ilkaan keessan qabaatii geessaa fi iddoo akkasii jira jedhee marre. Simbirroonni dhaqanii ija mukaa funaananii dhaqanii addaamiif laatanii bira ta'anii haasa'uu jalqaban jedhe. Addaamiif simbirroonni olii galu turan. Uumamni hundumtuu qoqa tokkoon haasa'u turan gaaficha yeroo gannata keessa turan. Edda gaafa kan boofni foon bofaa uffattee seexanni isaan dogoggorse kaasee dubbiin gargar ba'e malee. Boofni kunis gaafichumarraa kaasee milli ishee garaatti deebi'e. Beektu dheera darbesin. Gaafuma sanaa kaasee garaan lafarra hunda jalqabe. Bakki jireenya isheetii dhagaa gidduu boolla keessa ta'uu jalqabe. Kan duraan miilla afuriin deemaa ture. Kanaafuu ol dhaga'aa waan turaniif garuu matsaafa kufaalee boqonnaa 5 lakkoofsa tokkorraa kaasee immoo qooqi isaanii adda ba'e. Garuu hin dhagaa wajjin haasa'uu hin dandeenye. Torban tokko bira taa'an allayyaa sana keessa taphachiisaa, faarfachaa, nyaata kana kennaa fi bakka ammoo iddoo keenyatti deemina gaafa isaan jedhan yeroo isaan irra keessa balali'an inni immoo lafa fiiguu jalqaba. Kallattii argatee gara gannataatti deebi'uu ka'e. Gannata jala naanna'ee ba'uu jalqabe. Wallixuudhaaf balballi gannataa kirubeelli cufamtee jirti. Yommuu kanaa seexanni kun amma immoo akkas jedhe. Namittiin kun ammayyuu boqottee hin teenye. Amma immoo tafasaa cabsuun qaba. Akka inni sochoon keessa tokko ciisu tafasaa cabsuun qaba jedhee dhagaa guddaatti galagalchee tafasaa cabsa. Addaan dhiigni isaa hin dhangala'e. Wayyaa isaa sanatti maal hidhee jira? Ija mukaa sana hidhee jira. Iji mukaa sunii fi dhiigni isaa walitti makame. Yommuu kana ture Addaam dhiiga isaa dhangala'eef ija mukaa kan walitti cuunfee harkasaa bitaa mirgaadhaan akkana jedhe. Yaa Waaqa na ilaali. Yaa Waaqayyo na ilaali. Yaa Waaqayyo ilaali aarsaan si dhiyeessaa jira na ilaali. Ati hin balleessine na biraa bade. Natu seera kee cabse. Natu kee dhaga'uu dhiisee kan ormaa dhaga'e. Kanaaf salphadheen kun akkana ta'e waggaa 100 kun rakkachaa jire. Waggaa 100 edda gannataa beekan irratti. Allayyaa sana keessa Bushaan keessaa dabalate waggaa 100. Yeroonni akkaataa kanaan dhiiga isaatiif dhiiga yookaan imimmaan ija muka kanaa walitti cuunfee harka isaa bitaadhaan jilbeenfatee boo'ee yaa Waaqa na ilaali gaafa jedhu Waaqayyo abbaan gara Addaam ilaale. Addaam jedhee Waaqni haizoo boo'icha kee gadda kee rakkina kee cabiinsa kee kanas argeera. Jabaadhaan aarsaa kee kana fudhadheera. Guyyaa 5 walakkaatti dhala kee irraa dhaladheen
سفاي سجبار يأبدي كنتيمي قالني واقعيوتي ما تقول أدا مكاب كنا وسكلي ما واقعيو أبو ساتي واقعيو ما كنا جنيه وامو ساتي ويا شني ولا كات جرو ألا كن في سفاي سجدي وادا كنتيمو آفت كنا ما دم أمنا كنت أدامي هون ولا بيك والبرجي Kira gaya lalu mikir, bukan di kota kebutuhan dengan apa ni bud? Ada uya shani wala kakare uya shani wala kadi kumurang. Hai lubing kuni citi kapi jadi. Lukuma lubing kuni citi kapi. Lakom sawa kayot lakom sukun. Akal lakom sawa kayot tuguyan tok. Akal lakom sa kangkos kangkesen ko gamma ko jecha. Uya shani wala kadi jecha ni ka. Akal lakom sa namati ni jecha. Ko gamma shani. Dibba shanticha ichiti kabdi jede abdi man kadacha ega hojjetu dan ka kenyatu kan jedu masana hada manasa wadini sol barani oji sajal kabdi abdi anda adda uga kana kesat hinso mature yoro no majara wada na senteta yawa kayo na dagai yawa kayo doko tinademisi jadi sheku ya berkamasan almost ya berkam karena rangka kema jadi naga suami Adam jadi ama jadi kelihatan lebih Adam wae kuyati kana wada sene wa kayo kada cawan ture kana wa kayo itu suami kada cawan ture lemsi kana mai jolle sati bile ka hokoda tu ya jolle ko wa kayo kana jadi na ture wada kasi wa kayo berangka ba itu kenya tinde bina itu kenya smiti sinille sakar muda daripada bersadan soma kadat a jadi ijolle saat dibaca prewante somi adam ni lamma fal soma rajo tajada ni lamma fal soma rajo tajada rajo ni mo akuma bektaniga Serdi sadi tujura, yero sera dape, yero sera muse, okan sera rajota, sera wanggela jet amebe kamejet. Yero sera dape kesa orang turanis, wang kada yadani kada camu turan. Fakke sani asa aturan, karat devra garu raji muse rakase garu, walqiyo, wada wanda ni sere sana, abataman argani, mullatan argani. Ergamu tarra kagani isani muwaye sakana lallaba waturan me lallaba sani sarakesan wasadin sirittima Dawid akana je ya waqayo je ati waqayo ko je ati humna ko je an simale gargar sabra humna bran kabude garu ani dinoni na dikisani dinoni na ratimu ani rondu ma gadande tebia malif ibakena federgitu Malik duga kena binar gitu. Ini ke duga ke bunga baru. Ini nak gese itu bukanlah ke jiti itu ada konfisati. Akan ada yang besok. Ya atu. Iban ni jadi Kristus ini darana. Duga ni jadi Kristus ini darana. Mereka kuara gese. Yesus Kristus ibakan ni deh. Gawat ada jalan kase. Ilah berni kalau tu duga lain nerkam ni. Kenapa rajun ibakan ni ferdi. Ugatin muferdi ugal Kristus ini gara iddo bukorna sanatti gara juara galfi sanatti gara laba bilisumma jiratan gara ginnata gara Yerusalem samitin waage yo akaste male takka kala gidan bo undelle jedani bo ani kada chaturan kana so marabi tayda okos pasani baba gurtamye sadio kani baba gurtamye gurbarat timo banjara yawa kayo ma talu bajatte milata Sami kana tarsasi kotu kadigui. Arki ke inni mirkan ayani rahadu. Ufer kotu te bolle ushani kadi fago sara kessa. Arki senu basinu afayisuti. Malgo di jadami sami kana tarsasi. Kitaba siana ramo sami gadi kabi. Garu tiki kelenya kisa samawi santi kauradinna. Kayyiin karyam lakinna nana adinen sami tarsasi argi ke inni mirkan mo arami rahadu
dhufee iddoo boolla gadi fagoo bishaan sana keessaa harkisee nu abaasu baasee nu afayyisu akka mirgaan jedhame Kiristoos akka mirgaan jedhame Kiristoos kanaaf kan nama dhibu akkana jedhanii bo'aa turan kanaaf sooma raajotaa jedhama karaa biraa Matsaafa Raajii Isaayyaas boqonnaa 64 Matsaafa Raajii Isaayyaas boqonnaa 64 dubbistanii walaaltanii immoo akkana jedha maal yaa Waaqayyo maal akkuma jettee nu ilaalta maal akkuma jettee nu jalaa diddaa haburra qabattaa yoo gaarii hojjennellee yoo xoomnee kadhannellee xoomiin keenya hojii gaarii nu hojjenne akka moofaa abaarsaa ta'eeroo haala kottu nu fayyisi jedhanii xoomanii kadhachaa waan turaniif sooma raajotaa jedhama. Sooma raajotaa jedhama. Karaa biraa fagootti sarkanii Isaayyaas keessumatti Matsaafa Raajii Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 gubbaa irratti immoo Isaayyaas akkana jedhe fagootti arge Waaqayyo itti agarsiise gaafa dhufu akkana jedhe kunoo Waaqayyo jedhe mallattoo saba isaatiif laata mallattoo Waaqayyo saba isaatiif laatu kun immoo durbi durbummaadhaan ulfooftee deessi kan isheen deessu Amaanu'el jedhama Amaanu'el jechuun immoo Waaqayyo nu wajjin ta'e jechuudha jedhee inni immoo perfect godhee dubbate jechuudha maal jedhe Waaqayyo mallattoo fayyinaa saba isaatiif laata jedha torba 14 mallattoo saba isaatiif ni laata mallattoon sun maali yoo ta'u durbatti durbummaan ulfaa'ee durbummaan da'ee durbummaan jiraata waan haaraa mallattoo haaraa milikkita haaraa taatee haaraa sanyii dhala namaa keessatti waan ta'e hin beekne akkana jedhe boqonnaa 9 irratti immoo akkana jedhe amma sirraa kunoo ilmi nuu kenname mucaan nuu dhalate nis mootii baraabaraati aboon gatitti isaarra jira abbaa nageenyaa mootii baraabaraa waaqa jiraata jedhee ammas raajii kana raajaa turan akkana jedhanii waan argan kan nuufaa dhugoomu lafee dhufee nuufaa ta'u jedhanii buddee 17 maannoo 34 nyaatanii 15 kaasanii amma gaafa dhalatutti soomuu qabna jedhan soomuu qabna walitti dabsan ilaa Waaqayyo akkana jedheera waan akkana jedhe kan amma gaafa darutti waan nyaannu gadhibame qaata waan nyaannu Waaqayyo immoo waan waadaa Musee sana akkana raawwatu deddeebi'ee qorne karaa laafifannee kadhanna jedhanii sooma isaaniitti dhufanii amma gaafa dhalatu soomaa turan kanarraan kakee maal jedhama sooma raajotaa jedhama sagalee kana faana jirtu laata Waaqayyo hunda keenya faana jira inni sadaffaan sooma dubaroo Maariyaamii jedhama sooma dubaroo Maariyaam inni sadaffaan maaliif sooma dubaroo Maariyaam jedhama jarana waggaan 5,500 Addaamiidhaan waadaa seename sun isa gubbaa sanarraa hirrachaa caccabaa dhufee duwwaa ta'e gaafa inni duwwaa ta'u Waaqayyo hangafa ergamoota qulqulluu Gabri'eelii gara dubaroo Maariyaamitti erge bitootessa 29 gaafa sanbata guddaa ganama barii utuu isheen mana qulqullummaa keessa jirtu yaa Maariyaamii nagaan siif haa ta'u ayyaana Waaqayyoodhaan guutamtee ta'oo Waaqayyo immoo si wajjin jira hin sodaatin yaa ayyaana qabeetti jedhe Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 20 maalidha kun seexana isaa amadaati gaaficha haadha koo waan hin dogoggorseetu na dogoggorsuudhaaf natti aasaa jira laata jettee gaaffii sadii gaafatte gaafa isheen gaaffii sadii gaafatte deebii quubsaa amansiisaa sadii laateef amma maatiiwwan Waaqayyo kan nama dhibu yaa abbaa keenyaa edda jennee raannee booda nagaa ergamaa Gabri'eel kan jennu saamaa irraa kan dhufe qulqulluu Gabri'eel irraa barannee kan nu barreesse immoo qulqullicha Luqaasiidha kan argamnu immoo wangeela Luqaas boqonnaa 26 irraa kaaseetiin maal jedhan wangeela keessatti caafamee kan jiru yoo ittiin kadhanne eessaa cubbuu dharee namooti baay'een ofumaa waliin dha'u dubbiin hin galleef si jabaadhaa dubbii dhugaadha waaqa biraa kan ergamee dhufe jedhe maal ittiin jedhe nagaan siif haa ta'u yoo nagaan ittiin jenne maal ta'a inni Waaqayyo abbaa biraa dhufe iyyuu nagaan siif haa ta'u jedhe hoo ittaasee maal jedhe ayyaana Waaqayyoodhaan kan guutamteedha ganaa guutamteedha mini kan guutamte ayyaana Waaqayyoodhaan kan guutame maaltu dhibba jaran ayyaana Waaqayyoodhaan kan guutame namaaf iyyuu guutuu yeroo danda'u
Karaa dheeraa waaqayyo si wajjin jira ittiin jedhe iddoo waaqayyo wajjin jira ta'e kan waaqayyo wajjin jiru maal jibbina nuti dubbii namaaf hin galle. Ittaan see maal jedheeni humni waaqayyo abbaa si golbooba tokko lakkoofsa 23 irraa kaasaa humni waaqayyo abbaa si golbooba hafuura qulqulluun sirra bulaa ilma waaqayyo jiraataa deessaa maqaa isaas Yesuus jetteetti moggaasta jedhe. Galanni waaqayyo wajjin haa ta'u galateeffadhu. Yeroo maqaa Yesuus jedhu kan abbaa biraa illee kan itti moggaasa qulqullicha Gabri'eelidha. Nama Yesuus gooftaa itti Gabri'eel maaliif bitaa? Akka dubbiin akkasii. Egaa sanatti aanee kan jiru sirii fadhiisa. Gaafuma san sagaleen abbaa bira ture jedhee Yohaannis dubbata. Sagaleen abbaa bira ture. Sagalichis waaqayyo ture jedhee ni dubbata Yohaannis tokko tokko. Hundumtummoo isaan kan ta'e kan jedhu sun giiftii maaramiin gaaffii sadii gaafattee deebii quubsaa laatee fi dhumarratti maal jette? Akka jecha keetii naaf haa ta'u dubbii kana simee fudhadheeraa jette. Uggaama sana sagaleen abbaa bira ture sun gadameessa ishee keessatti sanyii dhiiraa tokko malee maayatama dingilinnaa isheetu utuu hin badin sagalee ishee gadameessa keessatti murtaa'e. Gaafa kanarraa kaatee akkana jette dubaroo Maariyaam hammanii jette. Mucaa durbaa waggaa 15 beekuu jette. Waaqayyo inni amma indeessa fayyisaa addunyaa jedhee ergamaan natti beeku samiif lafa kana uumeedha. Samiif lafa kana iyyuu barruu isaa keessatti akka bixii kan baatudha. Matsaafaa raajii Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 12 irratti maal jedhe caafamee jiru? Inni tulluu harka isaarra kaa'ee madaalee ilaala. Bushaan addunyaa guutanii jiran cafaqee harka isaatiin abootti harka isaatiitti baata. Kan jedhama akkamittiin anan ulfaa'ee da'uu danda'a? Akkamittiin an garaatti baadha jechuudha. Nama jechiisu jiran dhugaadha. Hamman gaafa da'utti soomuun qabaa nyaadhu waaqa. Mootii moototaa, goofticha gooftotaa hundumtuu isaan kan ta'e waaqayyo abidda soda. Amaanu'eel isa jedhame amantoota akka taanuuf harmeen Amaanu'eel kun hamman gaafa da'utti soomuu qaba jechuudha. Kanarraan kan ka'e maal jedhama? Sooma giiftii maaramis jedhamaa jira. Akkuma jedhame egaa giiftiin keenya dubaroo Maariyaam gaafa ji'a 9 bultii 5 Beetlehem dallaa horii keessatti fayyisaa addunyaa goofticha gooftotaa mooticha moototaa deesse. Gaafa isheen deessu maaltu ta'e meeratti maaltu ta'e? Waan ta'e hin beekne waan baay'eetu ta'e. Waan ta'e hin beekne waan baay'eetu ta'e. Waan baay'ee ta'an keessaa mee muraasa si yaadachiisuudhaaf gaafa sun halkan walakkaatu kan nama dhibu gaafa achi akka qomootti lakkaa'amuudhaaf gaafa achi dhaqan iddoon illee hin argamneef ture jedha. Iddoon hin argamneef eenyu akka isheen taate waan hin beekneef namoonni silaa haadha Amaanu'eel haadha fayyisaa addunyaa kana abdii addaan taatee fayyina addaan taatee ishee dhufte kan eenyummaa isaa hin beekne waan ta'eef iddoon illee hin laanneef. Har'ammoo biyyi lafaa joorateera jedha. Anumaaf siniyyuu iddoo barbaachisaa ta'e laannee dubaroo Maariyaam laannee dhugaa. Iddoo barbaachisaa ta'e jireenya keenya keessaa laannee arraba keenya irraan laannee iddoo barbaachisaa ta'e. Haadhi ministeera tokko jira kan kabaja qabu. Haadhi gosa tokko kabaja addaa qabu. Kabaja addaa biyyi lafaa laannee arra iddoo qabu. Iddoo laannee biyyi lafaa iddoo qabdu. Mee garuu waan tokkoon si yaadachiisa. Haati keenya jalqabaa Hewaan iji ishee cubbuu hojjete. Cubbuu hojjete iji ishee maal ilaalee isa malee ilaalee gurri ishee cubbuu hojjete maal dhaga'ee lallaba daabiloos dhaga'ee harki ishee cubbuu hojjete isa malee kutee nyaatee miilli ishee gara isa malee kutuutti deeme gara seera waaqaa faalleessuutti deeme. Cubbuu nutti fidde, du'a nutti fidde, salphina nutti fidde, qullaa ta'uu nutti fidde, rakkina mara nutti fidde. Harmoota biqila sana kuttee imimmaansa dhangalaasuudhaan akka dhiigni keenya ji'a ji'aan coccobu taasiste. Akka miicuudhaan garaan marrummaan gadameessi nu taasisee da'uu nu teessiste. Hewaan ishee jalqabaa nutti godhe. Dubaroo Maariyaam garuu gurri ishee cubbuun hojjenne. Misiraachuu ergamaa Waaqayyo dhaga'ee waan gaarii nu fide malee, biddeena jireenyaa nu fide malee. Miilli ishee cubbuun hojjenne gara mana qulqullummaatti imalte malee gara bosona Gibxiitti waggaa 3 ji'a guutuu imaltee dhiphatte beeluudhaan ashawaadhaan maaliin malee cubbuun hojjenne. Harki ishee biddeena jireenyaa baate malee sabalas hin kunne fayyina fide. Biddeena jireenyaa fide. Biddeena jireenyaa nu baatte. Afaan ishee akka afaan
Hewaan sanis abalasi alam fate biti. Buddeena jireenya isaa dhungatte malee. Afaan ishee gaarii dubbate malee hamaan dubbanne. Kanaaf karaa hewaan akka salphini dhufe karaa dubaroo maagamii jireenyatti dhufe. Eebbatu dhufe. Fayyinatu dhufe. Gara gannataatti deemuun ifatu dhufe. Karaa hewaan dukkanatu dhufe. Dhukkubatu dhufe. Salphinatu dhufe. Karaa dubaroo maaraamaatu dhufe. Ifatu dhufe. Ifa kennu argi kan jedhan kanaafi. Karaa ishee dhugaatu dhufe. Dhugaan Kiristoosii dhaaba. Karaa ishee uffannaatu dhufe. Karaa hewaan qullaa isaanii salphanne. Karaa dubaroo maariyaam garuu kafalatu dhufe. Iyesuus Kiristoos uffannaadha beekaa. Iyesuus Kiristoos nyaata beekaa. Iyesuus Kiristoos dhugaatidha beekaa. Eenyurraa arganne karaa dubaroo maariyaam. Mallattoo jedhee Waaqayyo nuu kenne. Kanaafuu nuti dubaroo maariyaamii baay'ee jaalladha. Egaa gaafa gooftaan keenya yeroo da'umsa isheetii gaafa inni ga'u gara Beetlehem gaafa iddoon argamu. Waan iddoo dhabdee dallaa horii keessa bulu dirqaman naannaanii dhabanii manni keessummaadhaan qophaa'ee ture hundumtuu qaqqabatanii waan jiraniif dhaqanii dallaa horii Beetlehem iddoo jedhamu waashaa sana keessa dhaqanii ta'an. Achitti gooftaan keenya ciniinsuu tokko malee dhiphina tokko malee utuu maayitama dingilinnaa isheetiin balleessin irraa dhalate. Gaafa sana dukkana halkan walakkaa ture ifatu ta'e. Kun waan ajaa'ibaa ifatu ta'e. Ifa kennu ergi akkuma jedhanii faarfachaa turan ifi isaanii dukkana sana keessa argame dukkana balleesse. Karaa dabraa hojii dukkanaa balleesse. Hojiin dukkanaa hojii daabiloosiitiin balleesse. Achumaan ergamoonni waaqarraa hin dhufanii faarfachaa dhufan galateeffachaa dhufani galanni Waaqayyoo waaqarratti nagaan immoo namootaaf lafarratti haa ta'u jechaa dhufan halkan walakkaa. Gaafa sana iyyitu dhaga'e tikootatu dhaga'e. Tikooti sagalee faaruu kana gaafa dhaga'an maaliin irra Beetlehemitti maaltu ta'e? Magaalaa Daawititti maaltu ta'e? Efereetaatti maaltu ta'e jedhan. Efereetaa jechuun jiran iddoon itti gooftaan dhalate kun Abrahaam irraa kaasee iddoo dhaala Abrahaamiidhaaf kennamteedha. Bara durii Efereetaa jedhamtu kakuu haaraa keessatti immoo Beetlehem jedhamtu. Beetlehem jechuun mana buddeenaa jechaadha. Buddeenni kun Kiristoos isa dubaroo maariyaamiin deesse. Galanni Waaqayyootiin haa ta'u galateeffadha. Buddeena jedhama. Galatanii jedhan. Kanaaf akkaataa kanaan gaafa sana maaltu ta'e? Kunoo ifatu ta'e. Faaruu addaatu ta'e. Maaltu ta'e? Gaafa sana addunyaan guutummaan hin raafame. Gaafa sana daabiloosi fagootti faaruun ergamootaa kun dhaqee akka xiyyi yeroo asii darbatamu dhaqee waa waraanu rasaas yeroo asii dhuka'u dhaqee waa akka rukutu lafa isaan addunyaa kanarra naanna'aa jiranitti faaruun ergamoota kanaadha dhaqee waraanu jalqabe. Eenyuun daabiloosiif raayyaasa yommuu kana ol sassaabanii addunyaa irraatii gara Si'oolitti deebi'an boo'a. Maal eessaa dhuftan jennaan har'a addunyaa irratti waan cimaa tokkotu ta'e. Waan saammoon nun galle mee kottu si baannaa gooftaa keenya ati situ beekuu danda'a jedhanii alaqaa isaanii saafnaa'ii baatanii qilleensarra naanna'uu jalqaban waanta ta'e akka inni ilaalu. Kun ajaa'iba guddaadha. Gaafa kana inni samootti gaafa ilaalu Beetlehem irraa faarfannaatu faarfatama. Inni waaqaaf lafarraa buutee jira. Nan salphadhe jedhe nan salphadhe nan qaana'e jedhe asalphatan bayyuu galateeffadha Waaqayyo. Nan salphadhe nan qaana'e Isaayaas waa'ee ishee dubartii mucaa durbaa durbummaan deessu kanaadha. Mallattoo jedhee waan dubbateef ilma dhalate jedhee waan dubbateef Waaqayyo sadii bira ta'uu kaa'e jedhee waan dubbateef raajota warra kan caalatti kan akka Isaayaas raajiin jiru waa'ee dhalachuu gooftaadha. Maan kan dubbate jedhee sanani magaaziidhaan tarsa'ee akka inni ajjeefamu isa taasise. Nama irratti kakaaseen akka isa godhisiise inni har'a akka itti dhufu kun amma eenyudha? Isa inni dubbate sanatu ta'e haala hin qabnu baadhaan adeebisaa jedhee gaddaa bo'aa Si'oolitti gad deebi'anii jedha. Bo'aa gad deebi'an akka kanaan duraagaa akka barbaannetti lubbuu nama bituu hin dandeenyu. Yeroo salphina keenyaatu ga'e yeroo qaanii keenyaatu ga'e yeroo laasha'uu keenyaatu ga'e jedhee bo'aa deebi'ee jira. Galanni Waaqayyootti bara kun ajaa'iba tokko. Achumaan warri sabaa sagal mootota biyya 12 kan ta'an
Warri jalqabaa irraa kan ta'e kennaa jedhamee kanatti kennamatu jira ture. Teellaatti isin deebisee waa isinitti hima. Gaafa Addaamiidhaaf Hewaan laatamu. Ergamoonni sadan warra dura bootaan qulqulluu Mikaa'elii, Gabreelii, Rufaa'eliin kennaa kana dhaqiitii haadha manaa kee kanaaf kenni jedhanii Addaamitti kennanii turan. Kennaa akkuma kennaan irraa abbaan warraa haadha warraa intala fuudhu gaafa jedhu kennaa akka kennu. Kennaan sun maal jennaan ittiin ixaana qumbii warqee ture. Warqarraa dhufa laawaan ture. Wanti sun Addaam irraa kaasee hanga Abrahaamitti ture. Hanga bara Daawititti ture. Haga bara Solomoonitti ture. Bara Akkaasiyaas ga'ee ture. Bara Akkaasiyaas keessa mootiin biyya Salmanaasoor mootiin Telfelaasor jedhamu maqaa guddaa ja'a. Qubee ja'a qobatas matsaafaa qulqulluu keenya maqaa kanaaf Telfelaasor jedhamu. Mootiin kun bara isaa keessa booji'ee ture. Edda sanaa booda immoo deebi'ee galee ture. Edda sanaa booda Jardaashit nama jedhamutti ilaa bara akkasii keessa urjiin akkasiin ba'a. Gaafa sanaa mootii waaqaan lafaa dhalata. Gaafa sana dhaqaatee harka fuudhii kana itti kennaa isheedhaafi jedhee raajaa turan. Jarroonni kun utuu galaana bukkee ta'anii galgala garaa samii keessa utuu ilaalanii maal ta'ani? Qorattoota urjii ta'an. Maatoos boqonnaa lama maal jedhe? Qorattoota urjiin jedhu. Qorattoota urjii ba'aa biiftuu irraa kan dhufan jedhu. Yakookab Tamaraa Maariyoot. Scientist of stars jedhamu. Ingiliffaadhaan. Jarri kun akkaata kanaan utuma waa'ee kanaa qoratanii urjii kan argan inni abbaan keenya jedhe kaasee nuu kenne yeroo isaa ga'eera kottaa qortii keessan fudhaa jedhanii ol waamanii biyya 12 mootonni 12 in ka'an imaanaa kana geessuudhaaf eessatti urjii kanaan marraamanii ba'aa biiftuudhaan. Gaafa karaarra ga'anii jarri kun loltuu baay'ee qabu, gaala baay'ee qabu, galaa isaanii fudhatanii dhalachuun isaa waggaa 2 gaafa abukaan. Karaa irratti lolli itti banamnaan mootonni biyya sagaliin deebi'an. Warri sadan kun adeemsa isaaniitti malanii dhufanii Beetlehem ga'an. Gaafa Beetlehem ga'an qorqee isaanii bananii warqee ixaana qumbii sana laataniif. Jarri kun maqaan isaanii Maantusimaar, Banidisfaa, Meelikuu jedhamu. Fidanii qorqee kana mayilaatan. Jarana ayyaanni gannaa kun ayyaana maaliiti? Ayyaana kennaati. Ayyaana badhaasaati. Kan jedhamu kanaaf. Jarri kennaa kana kennan sakadaatti nan isa amma nan gabaaf yoon kana caala sai dabale sinirraa caasaa deema sa dhageessan kana miti sammuun nama safara qabu eessa dubataawo takaan boodatti deebi amma ganaaf gaa ayyaanni gannaa kun ayyaana kennaati. Ayyaanni kennaa kun maal jennaan nuti warra dukkana keessa deddeebinuu fi Waaqayyo abbaan ifa isaa nu kenne dhugaa nu kenne dhugaan nu akaadha. Ifa keessa kan deddeebi'u hin gufatu tokko ifa nu badhaase. Ifi kun ifa wangeelaati, ifa gennataati, ifa hojii gaariiti. Kiristoos faana buunee akka deddeebi'u tokko kan nu badhaase. Egaa Waaqayyo abbaan tokkicha ilma isaa keessatti nu badhaase. Giftii maaramiin buddeena jireenyaa nu badhaafte. Warri sabaa sagal warqee ixaana gumbii badhaasanii. Tiksoonni galata badhaasanii. Saawwanni harreen oolonni dallaa keessa jiranii yeroo sun yeroo qorraa waan tureefi maal badhaasan hafuura isaanii badhaasanii agartanii jira. Ergamoonni galata badhaasan faaruu badhaasan samiidhaan galafaat warri kennaa badhaasan jiran hundatu badhaase. Keessumatti Giiftii Maariyaam jarri kun waggaa 2 deemanii dhufan. Gaafa deebi'anii ka'uudhaaf jedhan karaa mana Heroodis hin ba'inaa jedhee Waaqayyo itti ergamaa isaati. Isheen immoo kennaa laattee jedhe. Daabboo qamadii irraa tolfamee laattee. Daabboo kana yaa fudhatan gaafa galmeeffamuudhaaf dhaqa fudhatanii deemanii turan. Kanaafuu isa laattee jarri kun waggaa 2 deeman guyyaa 40tti deebi'anii galan. Daabboo sana fudhanii galanii maatii isaanii akka qoricha ta'e isaan fayyisee jedha. Kennaa laatan beekaa dhaabadha. Ifa kee Aariyaam irraa ergi nu fayyisi. Dhugaa keetii nu fayyisi. Gara boqonnaatti nu geessi jechuun sun egaa harka mirgaa inni jedhame Kiristoosidha. Ifa inni jedhame Kiristoosidha. Dhugaa inni jedhame Kiristoosidha. Kiristoos dhufee dhalatee mucaa ta'e akka mucaa daa'imaatti suuqa guddate kunoo iddoo boqonnaatti, iddoo ifaatti, iddoo aara galfiitti nu deebise. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Mallattoo daablee
mallattoo dhaabilees si'ool keessa kaa'e gaafa jimaataa dhaqee barbadeesse mallattoo isaanii galaana Yordaanos keessa kaa'e gaafa cuuphaa barbadeesse mucummaa dhabne sana nuudhaas mucaa ta'ee mucummaa keenya nu badhaas galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Egaa mee warri ifa jaallattanii warri dhugaa jaallattanii harka kee aaraan irraa naaf ergi jireenya koo dukkanaa'ee naaf ibsi jiruu koonatti burjaa jedhee naa qajeelchi galgala koommoo tolchiitii mootummaa keetti na yaadadhu jettanii kan amanattan mee kan sinitti dhaga'ame mee maal jettu waa'ee ayyaana kana ayyaanni kun ayyaana badhaasaati mee maal jettu jedha har'a garuu keessatti abbaa keenya birri 100 laatan waaqayyo sinaa eebbisu jedha kunoo birri 200 laatan ayyaana eebbaa siniif haa ta'u jedha waaqayyo sinaa eebbisu ayyaana eebbaa siniif haa taasisu ifa isaa siniif haa laatu dhugaan sinaa geggeessu dhugaan mo'ata waaqayyo sinaa eebbisu.